السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام تهاي سوالينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكواني كواتي كم نجافة يا حسن جرتني جواتني بقى جرتني سنين جرا أكيس ملي جت ولا واي جولي إيرا شمر بيجلاتي قلتي ينفونو جتني ما لي في نفوني سببانو شمر بيجلاتي قلتي ينفوني ما إني هاي بر شمر سبحانه وتعالى أصل ربي نجتودا نوتي جتودا فانا فرتما من الرا تركفتو ربي سبحانه وتعالى نفين أيام garuu nuti osoo hin beekin biyya kana keessa dhufne osoo hin beekin biyyaa baan osoo hin baratin biyyaa baan amma garuu biyyan baatitti barannee jirra isiniif galee biyyan baatitti jechuu kana hunda ka baranne osoo biyya keenya keessatti waan akkana kana barannee wallaahi akka mataa kiyyaatitti biyyaan ba'u jechuudha maaliif fere wallaalummaa biyya na baase wallaalummatu biyya na baase jechuudha rabbiin tiliitii guutuu naaf haadhiisu isiniifillee haadhiisu inni lammaffaan immoo shamarra biyyan baa kana keessa jirtu والله لازم كبجا قبدي أكملت كبجا قبدي 24 ساعة جدار عربا فاقة 24 ساعة جتشو جدار عربا كنا فاقة فورتي جتشو دفورا في كانت طرورتي من لقى كان في داجرتي جتشو سنيف قالي فورتي جتشو نامي توك رتي بي توك رتي دانسي ايه أكس ملي أكف ديوتي كانوا ملالتني شرابا بأنبا شرافة قد يبوستني جتشو شمرة بأنبا هي سجرتو شمرة بأنبا هي سجرتو ورقي الرس بروس سيف قالي إسين نمني توكو يوم سوشيال ميديا كان رتبيو كتبتو يوتي توكو فكيني في منا خيس ما ربا هنا خيس تركو الدجر منا ربا هنا خيس سيف قالي ركو الدجر منا ربا هنا خيس تي نما ولي ها صفتون قبدو خلاص سموني سيجيك أمي دلقة ما 24 ساعة دلقة ما تهي ميان اللي ميديا رتبه نما وجين كل فيه تبدأ جته تلفدي تولي جتشود سبب سني كهاتي أشباتي دبرت الرجل دبرمته إذن يقولي نمي تكمو أشبه في دنسي في مال جدني قنامتي كايو شمرا قد يبوسو إنسان اللي ربي نفاق أجل شو جتشود وري يعني سوشيال ميديا رت كسقرتنا وري جولي إسلامات هذاني ربي سنا أجل جاسمانيو إني لما جولي بيجرتو في أمسك أبجو ور إيرا نوتي نسني تهرمو في أصلا خايو يوم قم جتشود إسني ك24 ساعة بيراس دولي سبب يعني مالك قلتني جتشود بيراس دولي انت لبيا ألاتي قلت فودا ور بيا خيسا خنا كلمة جتملي نوتي أسي أتش دولي سنين هاسو ديستي إسنفونو جتني إسنفونو جتني nuti immoo jechuun asii jechuudha biyya alaatti isiniif dawwallee isiniif haasa'uu dhiisiti haadhaaf abbaa keenya wajjin haasa'uun guddaa nutti ta'ee jira yeroo hin qabnu yeroo keenya yeroo dalagaati yeroo qabaannee haadhaaf abbaa keenya dubbisaan jirru isin dubbisnee isin janajjanuu dhiisiti asii biyyatti isin haasofsiisuu dhiisiti igallee yookaan immoo isinitti heerumuu dhiisiti yeroo hin qabnu jechuudha isin galee warumas keessa kanatti heerumna nuti illee jechuudha filannoon keenya akkasi isinillee waruma biyya keessa jiru fuudha isin galee waruma biyya keessa jiru fuudha nuti illee immoo warumas keessa jirutti heerumna jechuudha shamarri biyya alaatti galte bar wallaahi laazim osoo dhugaa isii beeytanii osoo akka isin fiddu beeytanii osoo akka isin dalaydu beeytanii halkanii guyyaa imimmaan kana buustan isin warra dhiira halkanii guyyaa imimmaan kana buustan jechuudha akkaataa isin itti fiddu osoo agartanii arabni garanaan isii daddabarsitee garanaan isii darbitee halkan hirriba dhabdee maaliif ree dalagadhee of jijjiiree haadhaaf abbaa kiyyallee jijjiiree ofillee jijjiire jetteeti tokko garuu ni jira kaayyoo ofillee hin beekne ka biyyaan baa kana dhufee fi kalas akkuma fedhe ta'uun jira shamarra immoo sanii ni miti sanii walitti hin qixxu meeqa kamtu jira ka quraana buuse meeqa kamtu jira ka alima ta'e meeqa kamtu jira ka buusee amma nu barsiisaa jiru kan qaraasisaa jiru bar gizee biyya keessa jiru jechuudha dhageeffadhaa isiniin immoo wallaahi sheerii naaf godha dubbitan gizee biyya keessa jiru aliif maal yoo naan jedhan hin beeku mataa kiyyatti hin beeku jechuudha garuu amma baradhe waa'ee islaamummallee ni beeka waa'ee diinii kiyyallee ni beeka maaliif ree biyyaan baa kana waa hedduu nama barsiisti biyya keessa deettee sammuun kiyya kan qulfii biyya keessatti fakkeenya faatama dhalaa biyyaan baa jette malee biyya keessatti qulfii gadi baatee waa jechuu hin dandeessu biyya kan keessatti qulfii biyyaan baammoo waa hedduu si barsiisti biyyaan baatirraa waa hedduu baratta
beekumsa hedduu argatta. Sigalee fatanaa hedduu keessa tarta. Beekumsa hedduu baratta jechuudha biyya ambaa kana keessatti. Kanaaf warri dhiiraa jechuudha. Isii warri dhiiraa warra shamara biyya alaa galte hin fuunu shamara biyya alaa galte hin fuunu jettanii nuti illee isinitti heerumuuf kaayyoo hin qabnu. Isinitti heerumuuf kaayyoo hin qabnu immoo nu fuudhinaa isiniin jedhaan jiru. Sigalee nu fuudhinaa isiniin jedhaan jiru. Hayi nooyee fi qambara isiniif haa taanu feetaniisa. Nuti isinitti heerumaaf fedhiillee hin qabnu. Nu fuudha jennellee isin kadhatallee hin jiru. Shamara biyya alaa jettanii wanta kana gurra nu buustaniif hin jiru. Akka mataa hayyaatitti hin jiru. Ani kaayyoo qaba. Kaayyoo hiyyeessan galmaan gaachuu. Kaayyoo gaafan kaayyoo hiyyeessan galmaan gaadhe dhiira akka meetiittiin akka bultii ijaaradhu yookaan immoo akkas ta'u anatu beeka jechuudha. Kanaaf jennaan isin warri dhiiraa biyya keessa jirtanii ofuma keessanii kaayyoo keessaniif jala gadi hin kuffisinaa. Ta biyya keessa jirtu horachuu dadhabdan diinagdeen akkanatti qaala'ee jira. Diinagdeen irra sukkaara takkittiin jechuudha. Kiiloon takkittiin gumaa birrii 70 birrii 80 jechuun maali kiiloo takkitti gumaa. Nuuroon nuti waddaddee jirti. Shamara biyyaan baate galte kama gad xiqqeessitanii gatiisii gadi buustan. Bar shamarran biyya alaa jechuun fuurtee nama fuuree jechuudha. Akkanatti fuuree daakabuu kana kanatti ofirraa gadi fixee. Maallaqa kana walitti sabaa jiru jechuudha. Isin galee maallaqa kana walitti sabaa jiru. Isiniif himaa malee shamarra jaalattee biyyaan baane osoo jaalattee biyyaan baane shamarra osoo biyya kan keessatti wanni hundi jiraate shamarra biyyaa baatee waa'ee shamarraa maqaa dhabu hin jiru. Kanaafuu jennaan Please dhiifama hojii sagalee tanallee sheerii naaf godhaati. Ijoollee warra dhiiraa warra biyya keessa jirtan. Nuti illee isinitti heerumuu fi kaayyoo hin qabnu, karoora hin qabnu, yaannellee hin beeknu. Isin garuu hin xaarina. Halkanii guyyaa hirriba keessan hin dhabina. Shamara biyya alaati galte hin fuunu jettanii hirriba hin dhabina. Hirriba keessan seeraan rafa. Hirriba keessan seeraan rafaati. Qonna keessan seeraan qotadha. Qonni isinuyyuu amma diinagdeen isinirraa harkaa gadi bu'ee jira. Osoo ta'e ilaal abiyyi nu har'a jechuudha. Shamara biyya alaati galte hawwii guddaa qaba. Osoo natti heerumte jedhee mootummaa keessan. Kanaaf jabaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Inshaallah barumsa guddaa isiniif ta'a jedhee yaada. Warra dhiiras ta'e warra shamaras ta'e wallahi wanta isinidhaam warra shamara biyya alaa kana keessa jirtan. Taasisan ijoollee dhiira keessa jirtu janajjina hin haasofsiisinallee. Warra hoosii haasofsiisallee jirtanillee bulookittidha. Khalas. Akkamitti isaanii nuti osoo bakka guddaa deemnee kaayyoo keenya fiyyaanne bakka guddaa deemaa jirruuti kaayyoo keenya gad nu buusan sadarkaa keessan gad nu buusan. Kanaafiyyuu sadarkaan keenya shamara jechuun aslan tokkoffaan subhaana wa ta'ala akka islaamummatittis akka waa hundatittu sadarkaan shamara ol ka'a. Shamarri bar waa hedduu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillah yaa rabbi lakal hamdu shukran. Kanaafiyyuu isin warra biyya keessa jirtan kaayyoo keessanis beekaa. Ofis tuffattanii namas hin tuffachiisina. Akkasii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Waan kuwaatii hundi keessaniyyuu isin jaaladhaa. Rabbi kiyyaa jecha jabaadhaan isiniin jedha.